biyyummaa keenya dabarsinee kennuu hin beeku jechuun Abdiisaan deebiseefi. Kanaan booda Saansiyoon Abdiisaa Aagaa har'aa kaasee dachee Ingilizii akka gadhiisu itti hime. Abdiisaanis baay'ee natti tola, garuu gara biyya kootti akkan deebi'u naaf eeyyamsiisa. Dabalataanis waraqaa ragaa akkanaaf kennamu jedhee gaafate. Sochii waggoota lamaaf godhameen gara Miilaan deemee qaama ilaallatu gaafate. Haa ta'u malee gaaffiin isaa kun ji'a torba booda ilaalame. Sadarkaa adda addaatiin hojii boonsaa inni hojjete irratti hundaa'anii waraqaa ragaa kennamee fi Miilaanii gara Naappoolitti deebi'e. Warri Naappool jiranis xalayaa galataa fi badhaasa adda addaa kennanii sirna gaggeessaarratti jiranii lammiin Ingiliz duraan wajjin qabsaa'aa turan Saansiyoon xaaliyaanota waliin walii galuudhaan Majar Abdiisaa wayita qabsaa'aa turetti abbootii lafaa 32 ajjeeseera. Biyyattis saameera jechuun himata yakkaa itti bansiise. Akkasumas xaaliyaanonnis gama isaaniitiin Abdiisaa Aagaa yeroo waraana keessa turetti namoota 38 fi poolisii 3 seeraan ala ajjeeseera jechuun ragaa sobaa Saansiyooniif dhiyeessan. Saansiyoonis dabarsee kennuu isaatiin hidhaa waggaa 32 Abdiisaatti murtaa'e. Kanaan booda Abdiisaa Aagaa qabamee mana adabaa seene. Lammiileen Itoophiyaa fi biyyoota biroo kana dhaga'anis baay'ee gaddanii hanga danda'anis mana adabaatii baasuuf socho'an. Garuu hin dandeenye. Kun otoo kanaan jiru abukaatoon isaa hiriyaa Abdiisaa waliin qabsaa'aa turan Maarshaal Aleksaandariyaaf bilbilan. Haaluma kanaan Maarshaal Aleksaandariyaan Abdiisaatiin sirriitti waan beekuuf murteen hidhaa gara birriitti akka jijjiiramuuf ajaja mana murtiitti dabarse. Ajajni Maarshaal Aleksaandariyaa fudhatama argachuu isaatiin hatattamaan $18,000 akka kaffalu gaafatan. Yeroof garuu argachuu hin dandeenye. Guyyaan 10 akka kennamuufii gaafatan. Haaluma kanaan turtii biyyoota kanaan hiriyoonni Abdiisaa fi abukaatoon isaa $18,000 liqeeffatanii Abdiisaa mana adabaatii baasan. Kanaan booda hojiin Abdiisaa doolaara kana deebisuuf oliif gadi fiiguu ta'e. Hanga danda'e kiisii isaa fi namoota dhuunfaarraa fuudhee kaffalee kanaaf immoo biyya isaatti galee akka deebisu mallattoo mirkaneesseef. Kuni hundi Abdiisaa irratti yeroo raawwatu lammiileen biyya alaa hedduu wajjin rakkataniiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo sanaa Haayila Sillaaseen garuu gurra qabatee taa'e. Gara biyya isaatti akka deebi'uuf dabalee hiyyama gaafate. Isaanis ajjeesuu malee wanti isaan hafe waan hin jirreef eeyyamaniifi. Garuu lammii Ingilizii kan ta'e tokko yeroo lammataaf lammummaa isaa akka jijjiiru Abdiisaaf gaaffii dhiyeesse. Innis hin barbaadu jechuun deebise. Abdiisaan biyya dhaloota isaatti deebi'uuf imala isaa eegale. Roomii, Naappool irraa Kaayiroo, Kaayiroo irraa Kaartuum, Kaartuumii Jibuutii Dirree Dhawaa gale. Yeroo imala isaa kanatti rakkinoota isa qunnamu irraa kan ka'e magaalaa Roomaa keessa ji'a 1, magaalaa Naappool keessa ji'a 7, Kaayiroo ji'a 3 maatii isaa waliin rakkataa tureera. Hojjettoonni embaasii Kaayiroo fi Ingiliz rakkina isaa kana hubachuun lammummaa isaa geeddaree Kaanaadaa deemee akka baratu carraa barnootaa kennaniifi. Abdiisaan garuu carraan barumsaa gaariidha. Lammummaa geeddaruun garuu kan hin danda'amne akka ta'e itti hime. Kanaan booda dooniidhaan gara buufata Sudaan deeme. Sudaanittis lammiileen Ingilizii fi Ameerikaa simannaa guddaa godhaniifi hanga Jibuutiitti simannaa gaariidhaan dhufe. Jibuutii ka'ee hanga Finfinnee ga'utti garuu simannaan biyya ormaatti godhamaafii ture hin jiru. Goota Awurooppaa kanaaf. Koloneel Abdiisaa Aagaa yommuu egaa wajjin haasofnu gaafa achi galu anaanii nama kana hojjetee gale dhiibnaan akka nama tokkootti akkuma namni askarii isaallee ergatuutti nan erganne anaan hojii keessaati ala na godhanii bakkeetti nagatanii.
Ani egaa kunoo bakkee jiraadheetanii amma waraqata tokko matsaafa baafadhee barreeffadheetanii isheen gurguradheetanii ittiin jiraadha jedhanii matsaafa kana nuyyuu harkaa fuunee gurgurree fi akka isaan ittiin fayyadamanii gargaaraman goone. Imala isaatiin Abdiisaan baay'ee dadhabeera. Wayita Finfinnee ga'u haadha warraa isaa fi daa'ima isaa waliin Finfinnee naanna'ee ilaale. Finfinneen yeroo weerara Xaaliyaanii jeeqamaa turte tasgabboofteetti. Baay'ee gammade. Finfinnee bulee ganamasaa namoota yeroo sana aangoorra jiran waliin wal argee mooticha Haayile Sillaasee bira geessan. Abdiisaan turtii ardii Awurooppaa keessa tureen gootummaa isaatiin waraqaa ragaa sadarkaa adda addaatiin fudhate itti agarsiise. Mootiin Haayile Sillaasees waggaa tokkoof mindaan kaffalamee fi mooraa ministeeraa keessa akka jiraatu ajaje. Abdiisaan haaluma kanaan jiraachaa otoo jiruu xalayaan tokko Abdiisaan humna waraanaa hoolataa jirutti makamee haaleen jedhu isa qaqqabe. Xalayaan barreeffamte kun Abdiisaatti bitaa galte. Humna waraanaa hoolotaatti otoo Xaaliyaanii Itoophiyaa hin weerariin seenee leenji'eera. Sadarkaan ammarra jiru immoo Meejar Antooniyoo yookiin Abdiisaadha. Garuu duubatti deebi'ee akka leenji'u kan ta'ee fi hin beekamu. Namoota gootota ta'aniif yeroo waraanaa deebi'an lafti qonnaa shallagamee kennamaa ture. Abdiisaa goota faashistii fi naazii jilbeeffachiiseef garuu homtuu hin kennamne ture. Haaluma ajajameen Abdiisaan mana barumsaa humna waraanaa hoolotaatti makame. Kana gidduutti Ingilizoonni Abdiisaan akka lammii biyya isaanii ta'u barbaadan waan isaan dideef adabbii birrii waadaa galee akka deebisu yoo hin danda'u ta'e lammummaa isaa Ingilizitti geeddaree isheen baasii hunda akka dandeessu seeraan gaafatan. Yeroo kana Abdiisaan garuu birrii Ingilizootaaf deebisuun hafee maatii isaa bulchuu hin dandeenye ture. Mootummaan yeroo sanaas callisee malaale. Namoonni dhiphina Abdiisaa argan birrii walitti qabanii Ingilizootaaf kaffalan. Bara 1940tti Abdiisaan leenjii isaa xumuree Meejar Abdiisaa isa ture lafa kaa'anii ajajaa dhibbaan eebbifame. Maaliif akka kana godhan garuu Abdiisaan guyyaa tokkollee gaafatee hin beeku. Abdiisaan erga eebbifameen booda bakka ajajame hundatti hojjetaa ture. Hojii boonsaas galmeessiseera. Bara 1950tti namoonni humna waraanaa keessatti hojii gaarii hojjetan jedhaman 603 sadarkaa adda addaatiin aangoo yeroo muudaman Abdiisaan garuu maqaan isaa hin dhahamne ture. Kanarraa kan ka'e Abdiisaan baay'ee aare, ofis jibbe. Itti gaafatamtoonni isaa ilaalcha gaarii akka isaaf hin qabne hubate. Baay'ee aaruu isaarraan kan ka'e dhukkubsatee ji'a tokkoof hospitaala ciise. Yeroo wayyaa'ee hojii isaatti deebi'u eeyyama malee hojii irraa baddeetta jechuun ji'a tokkoof mana adabaa galchan. Sanaan booda gara hojii isaatti deebi'e. Abdiisaan haaluma kanaan otoo jiraatu bara 1954tti waggaa 14 booda sadarkaa guddinaa argate. Bara 1956tti waraanni Toogoo caalee loltoota Somaaliyaan Itoophiyaa weeraruuf eegale. Abdiisaan yeroo kana waamamee humna waraanaa hoogganee akka duuluuf ajajame. Abdiisaan humna waraanaa kana qabatee deemuun humna waraana diinaa barbadeessan. Yeroo kana ga'umsi Abdiisaa raajiidha jedhan. Fuula uummataa fi hooggantoota isaa birattis baay'ee jajame. Miidiyaan biyyattii kanaas gootummaa fi ga'umsa Abdiisaa dabarsaa turan. Kanarra darbanii maqaasaa Jigsaa jechuun waamuu jalqaban. Uummanni biyyattii kanaas akka haaraatti isa bare. Duraan garuu gootummaa Abdiisaa kan biyya Xaaliyaanii kan barreessaa ture gaazexaa Itoophiyaan Heeraald jedhu qofa ture biyyattii kanatti. Waggaa lamaan booda magaalaa Finfinneetti maqaa Abdiisaatiin meeshaaleen yeroo waraana Toogoo caalee booji'aman daawwannaaf akka dhiyaatan ta'e. Namoonni daawwannaa kanarratti hirmaatanis
abdii isaatiin baay'ee dinqisiifatan, akka badhaafamus abdii godhatan. Haa ta'u malee meeshaaleen daawwannaa kanaaf dhiyaatan kun